برهارا فرنجوتا كملما بدي دمي أفر خليس الدنيا سمتتي بيوني مسين سهارا بريكس إفتي غرغريتشاتي مكموساني إبسامي جرم إساني إثيوبيا سعودي عربيا إمريتو تارابا غمتومني في إيران يوتان بيوني خنين خورولي غلا بريكس برا فرنجوتا كملما بدي دمي سديم أفريكا كبا مغالا جوانسبرغ تامي إرتي غافي مسين سما بيوت هدو خيسام خنين بيوت خنافر أجودان رقايسون إساني نيارتمم ويا خليسا برهارا فرنجوتا كملما بدي دمي أفر راقاسيم بيوني خنين فاتي غرا مسين سما بريكسيتي دبلمو ساين دابتيچي ابسو سامي دار ادلا الدنيا غباسني جروم هوجي بونسا غم ديپلوماسين هوجتمين ايثيوبيان غافي مسين سما اسي خمبيوت غدتني هدو چالم فرتما ارگتي غم غري روغ سياسا دينك ديفيم حواسومان اكا الدنيا ديبا غدا گيسا جرو خنتيم مكمودن ديسي جرتيم خوني موبوا انجفنو ديپلوماسي بيتي اكتي ابسما جرم امتي بريكس الدنيا غري توكونو كان اولانتما بيتكن ورانا الدنيا لما فابودن هورنو جرتو ilaalcha haqa maleessam biyyoota muraasa kanan addunyaa irra gaajrum hambisuuf yookaan immoo morkataa jabaa ta'uuf hojiiwwan hedduu irratti bobboon addunyaa irratti dhiibbaa olaanaa dhaabbata uumaa jirudha BRICS. Itoophiyaan immoo biyyoota jajjaboo biraa wajjiin ta'uun garagaree jabaa addunyaa kanatti dabalamuun isii biyyattiidhaaf faayidaa olaanaa kan qabu akka ta'e obbo Tasfaayee Booyyesaa qorataan ministeera haajaa alaa turtii addattee feemii Finfinnee wajjiin godhaniin ibsanii jiru. Faayidaan Itoophiyaan irraa argattu baankiin BRICS baankii mataa isaatii qaba. New Development Bank jedhama. Bankiin kun ammanni liqa kennu dabalaa jira. Bara 2030 BRICS New Development Bank kan jedhamu kun World Bank jedhamu. Baankii addunyaa exactly. Baankii addunyaa caalaa liqa kennuu danda'a. Liqni ittiin kennu immoo maallaqa Chaayinaa ammaaf kan inni ittiin hojjechaa jiru maallaqa Chaayinaatiin liqa kennaara ammayyuu. Yuwaanidhaan jechaadha. Fakkeenyaaf waggoota 9 darban kana keessatti naannoo biiliyoona 34-35 liqeesseera. So amma karensiin inni ittiin yaadamaa jiru maallaqa South Africa yookaan Afrikaa kibbaaf maallaqa Braziliin akka liqi kennamu gochuuf yaadamaa jiru. So Itoophiyaan amma liqa kan isheen gaafachaa jirtu baankii addunyaati. World Bankidha. Naannoo biiliyoona 2 argachuudhaaf yeroo baay'ee itti fudhatee jira. Proosesiirra jira. Egaa kana booda baankii BRICS kanarra liqallee fudhattee hojii investimentii hojii misoomaatti hojjechuu dandeessi jechaadha haala salphaatiin. Ameerikaan dhuunfatti xumura waraana addunyaa lammaffaa booda olaantummaa siyaas diinagdee addunyaa irratti gonfatteen sharafa doolaara isii olaantummaa addunyaa irratti aqabaatu gochuun diinagdee fi siyaasa addunyaa akka ofii barbaaddutti hoogganaa kan jirtudha. Kun immoo biyyoota addunyaa irratti karaa adda addaan dhiibbaa hangina hin jedhamne irraan geessaa kan jiru yoo ta'u isa kana qolachuuf immoo biyyoonni akka Chaayinaa, Indiyaa, Biraazilii fi Afrikaan kibbaa wajjiin ta'uun dhaabbata jabaa dhiibbaa olaanaa uumuu danda'u BRICS hundeessuudhaan dhaabbatichi yeroo ammaa karaa garaagaraatiin dhaabbata olaantummaa Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaan hoogganamu kana maqaa biyyoota garee torbaan yookaan G7 jedhamuudhaan beekamu waliin morkataa cimaa rogomaraa ta'aa dhufu xinxaltoonni siyaasaa addunyaa himaa jiru. Kanaaf Itoophiyaan ammatti miseensa haaraa garee kanaa ta'uun dhiibbaan isiin akka Afrikaatti qabaachaa turte daran kan isiif dabalu akka ta'e hayyooleen ni himu. Gama kaaniin ammatti BRICS dhiibbaa karaa garaagaraan biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa irra gama Ameerikaatiin fi biyyoota lixaan ga'u dura dhaabbachuudhaaf garee hundeeffamee fi dhimma jijjiirama qilleensaa irratti sagalee biyyoota Afrikaa akka ta'es obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Amma BRICS voice yookaan sagalee uummata Afrikaa nan ta'a kan jedhudha. Keessumaa dhimma dhiibbaa qilleensaatiin uummata Afrikaa, uummata Eeshiyaa miidhaa jiru kana akka biyyoonni guddatan itti gaafataman gochuudhaaf ga'ee guddaa taphata. Kana keessatti egaa Itoophiyaanis warra jijjiirama qilleensaa keessatti miidhame keessaa ishee tokko waan taateef I think ajandaan Itoophiyaan qabattee jirtu kanallee galmaan ga'uudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Hora guddaa BRICS bara darbee Afrikaa kibbaa Johannesburg taa'e irratti murteewwan biyyoota miseensicha garee kana ta'an fayyadu danda'an waliigalteen garaagaraa irra ga'amuu isaatis qorataan ministeera haajaa alaa kun himanii jiru. Johannesburg declaration waliigalteen Afrikaa kibbaatti dhimma misoomaati baay'eensaa. Misooma waliin hojjennaadha. Daandii waliin bal'isnaa, teknooloojii dhimmoota teknooloojii irratti waliin hojjennaa, barumsa waliin babal'isnaa kan jedhudha. Qorannoo adda addaa waliin qorachuudha. Akkasumas infrastructure adda addaallee waliin babal'isuudha. Kun Ethiopian foreign policy yookaan imaammatni Itoophiyaa dhimma alaa inni jalqabaa lammii Itoophiyaa hiyyumaa baasuudha. Kan inni hiyyumaa baasuu danda'amu immoo wantoota kana gochuudhaanidha. Biyyoota kan biraa waliin hojjechuudha. Akkaataa dambii ittiin bulmaata dhaabbata BRICSiin biyyoonni miseensa dhaabbatichaa ta'an walitti dhufeenya roga siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa isaan jidduu jiru akka cimsanii fi waliin akka hojjetanii dirqamsiisa. Kana jechuun biyyoonni gurguddoon kanneen akka Chaayinaa, Indiyaa fi Biraazil faan yoo hojiilee investimentii biyyoota irratti bobba'uu barbaadan dursa biyya miseensa taate akka kennan hojumaatii dhaabbatichaa akka isaan
dirqamsiisus obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Biyyoonni 10 jennu Itoophiyaan ala isaan dhufanii Itoophiyaa irratti invest godhu. Foreign direct investment FDI ma jechaadha. Kun abbootiin qabeenyaa Saudi Arabiyaa irraa, abbootiin qabeenyaa Dubai irraa, abbootiin qabeenyaa Raashaa, Chaayinaa. Biyyoota adda addaa warra 10 irraa Chaayinaa irraas Biraazil irraas dhufanii Itoophiyaa keessatti akka isaan invest godhan carraa bana. Isaanis immoo dirqisiisa waliigalteen kun. Fakkeenyaaf Chaayinaan biyyoota kam dura warra miseensa BRICSiif dura laatti abbootiin qabeenyaa Chaayinaa dhaqanii akka isaan invest godhaniif. Biraazilonni illee akkasuma abbootiin qabeenyaa biyya biraa qooda deeman gara miseensa BRICS akka isaan dhufan invest godhan seerri kun waliigalteen kun isaan dirqisiisa. So kana jechuun Itoophiyaa dhufanii qonna irrattis haa ta'u dhimmoota haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa irrattis haa ta'u dhimmoota adda addaa irratti enerjii irratti fakkeenyaaf humna ibsaa adda addaa irratti illee ta'u wantoota adda addaa irratti biyya kana dhufanii invest godhu.